Viidiyoo keenya haala kanaan bareechuudhaaf wanti nuti goonu maaskii bakka kana galchuudha. Maaskii kana keessatti filannoolee hedduu jira. Haala kanaan nuuf baasa. Maaskii bakka jedhu kana ni argitu jedhee yaada. Okay goona al tokkoof. Okay yoo goone haala kanaan nuuf baasa. As jala kanarratti sanduuqa garagaraatu jira. As harkifnaan haala kanaan sanduuqota garagaraatu jira. Kun amma viidiyoodha. Nama lamatu wajjin dubbachaa jira. Maaskii kana keessatti akkaataa itti fayyadamnu kaawwala kanarratti ni tuqna. Haala kanaan isa kana amma mallattoo tan argitu jedhee yaada. Mallattoo tana yoo gad harkisne haala gara gadiitiin yoo gad harkisne ni gurraachata. Suuraan kun xiqqoo akka gurraachatuu fakkaata. Yoo ammoo ol harkifne haala kanaan yoo ol deebisne qajeela kanarratti yoo deebisne haala kanaan addeessee nu mul'isa. Akkanatti ol harkisuu dandeenya. Gad harkisne haala kanaan gochuu dandeenya. Bifa kanaan nuuf viidiyoo keenya ittiin tolchuu dandeenya. Haga barbaanne hamma tokko qofa mul'isnee illee jechuu dandeenya. Hamma tokko qofas mul'isuu dandeenya. Yoo barbaanne xiqqoo qaama guutuus mul'isuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo bakka zeeroo kanarra deebisnee haala kanaan maal goona amma seef mallattoo raayitii kana irratti al tokkoof hin cuqaafna. Seef goonee jirra. Mee amma haa tapsiisu. Waliin dubbataa jiranii haala kanaan nuuf ta'a jecha. Kan itti aanu ammoo isa kanas haaluma kanaan mallattoo kana mirgarraa gara bitaatti as harkisa. Sararuma kana mirgarraa gara bitaatti as harkisa. Haala kanaan yoo barbaade immoo qalama jala jiru mul'isuudhaaf bifa jala jiru mul'isuudhaaf yoo barbaade immoo haala kanaan bitaarraa gara mirgaatti harkisa. As jalatti filannoon qalamaa jira yookaan filannoon bifaa jira. Bifa garagaraa kalarii garagaraa as jala irratti itti fayyadamna. Mee amma waan inni argitu jedhee yaadaa jira. Amma jijjiirameera. Yoo barbaade hamma tokkos irraa mul'isu haala kanaan daangaa isaa kana as xiqqeessa. Yoo barbaade immoo fidee irrattis galchuu danda'a haala kanaan. Yoo barbaade immoo as harkisee hamma dhuma kalarii kana mul'isuu danda'a jecha. Filadhee gosa barbaade geengoonis jira ammoo haala kanaan walitti siiqsuu yoo barbaade isuma kana mirgarraa gara bitaatti siisa. Asiinis mallattoon jirti. Mallattoo kana isa kana walitti siisa haala kanaan. Viidiyoon keenya geengoo keessatti mul'achuuf yoo barbaanne haala kanaan siisuu dandeenya. Gubbaarraas gad haala kanaan kallattii lamaan hiikaa as gubbaanis jira. Asiinis cinaacha kanaan jira. Haala kanaan walitti diqqeessina yoo barbaanne gubbaarraalles gad diqqeessina. Finnee harkaan irra jidduu isaa kana qabnee harkaan ol kanatti olii gad oofuu dandeenya. Jidduu isaa irra qabnee harka keenyaan haala kanaan olii gad oofnee bakka nu barbaachise irra kaa'achuu dandeenya. Haala kanaan amma sararri jalarra jiru kuni qalama keessa isaa kana jiru mul'isuudhaaf yoo barbaanne haala kanaan mul'isna. Daangaa isaa irraa hin jijjiirraa qalama. Bifa kanatti jijjiirreerra haala kanaan filannoo qalamaa hedduutu jira. Isa kanaan akkana jijjiirra. Haala kanaan yoo mara cufuu barbaanne mallattuma kana gubbaarra gara gadiitti gad harkisne baakgiraawundii goona. Mee amma haa tapsiifnu. Haala kanaan nuuf taphateera. Waliin dudubbachuu jiranii.
asumarra deebi'ee bakka maaksi jedhu kana haala kanaan as bira ni tuqaa mallattoo kana ni argitu jedhee yaada. Gara harka bitaa irra kan jirtu kana haala kanaan muluu irraa balleessuu yoo barbaade haala kanaan tolchuu danda'a. Amma siisee jidduu keessa qofa haala kanaan irraa mulqee jecha haala kanaan tolchuu danda'a. Gidduu keessa fidee loogoo garagaraatiifis itti fayyadamuu dandeenya. Haala kanaan xiqqeessinee gubbaarraas akkanatti as xiqqeessinee itti fayyadamuu dandeenya. Haala kanaan bifa garagaraa filannee kalarii garagaraatu jira. Qalamni jira kanarra haala kanaan filannee tolfachuu dandeenya. Amma warra muluu cufuu yoo barbaanne ammoo asumarra deebinee bakkuma kanarratti haala kanaan gochuu dandeenya. Kana hundaayyuu hin barbaanne amma maal goona? Hunduma isaatiiyyuu hin barbaanne irraa balleeffachuu barbaanne ammoo as bira dhufnee mallattoo kanarra okee goona. Haala kanaan irraa balleessinaa jechaadha. Ammas filannoon biraa jira. Haala kanaan filannoo hedduu jira. Sanduuqota kanarra deddeemtanii haala kanaan sirreessuu dandeenya. Bifa kanaan viidiyoo keenya irratti dalaguu dandeenya jechaadha. Viidiyoo irratti baay'ee dalagama. Suuraa keenya irrattis dalaguu dandeenya. Haala kanaan filannee qalama isaa haala kanaan seef gochuudhaaf raayit bakka dhufu kanarratti al tokkoof hin cuqaafna. Amma ni tabsiisna. Haala kanaan viidiyoon keenya erga taphatee yookaan haasa'ee fixee maal goona amma isa bifa kanaan idiit goone maal goona? Isa bifa kanaan idiit goone gara imeejii dabarfachuudhaaf wanti nuti goonu yeroo hundaayyuu ekspoortii bakka jettu kanarratti al tokkoof gad dhoofne haala kanaan yoo inni nuu baase ekspoortii ammas ni jenna. Achi booda gara lakkaa'ee gara imeejii keenyatti nuu dabarsa. Haala kanaan itti fayyadamna. Maaksiin haala kanaan nu fayyada. Maaksiin akkanatti viidiyoo keenya tolfachuudhaaf nu fayyada. Amma suuraa wajjin ilaalla. Suuraa akkatti tolfatan suuraa tokko finnee wajjin ilaalla. Kan viidiyoo ilaallee jirra. Amma suuraa kana waliin ilaalla. Maaksi bakka dhufu kanarratti ni tunna. Haala kanaan irratti yoo tunne eessarraa awwalarraa jalqabna. Suuraan bifa kanaan jira. Suuraan dura bifa kanaan jira. Maaksi kana bakki irratti argamu akkanatti as harkisnee asuma as harkisnee maaksi asirratti argama. Haala kanaan ammoo raayit erga sanduuqa barbaannu irratti goone maaksii barbaannu irratti erga goone maaksii barbaannu irratti erga okee goone raayitii bakka mallattoo raayitii kana okee jennaan haala kanaan nuuf baasa. Maaksii bakka dhufu kana al tokkoof gachuu qaafna. Jala kanarratti qalama ni filanna. As jala irratti qalama filanna. As gubbaa irratti sanduuqa jiru ni filanna. Sanduuqa jiru erga filannee booda maal goona? Isa kana harkisna. Bitaa irraa gara mirgaatitti yoo harkisne haala kanaan guddata. Amma suuraa